boba'aa irratti mul'atan to'achuuf naannolee 6 fi bulchiinsa magaalota 2 keessatti duulli qindaa'aa jalqabameen bu'aa guddaan galmaa'aa akka jiru ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahuun Gonfee ibsaniiru. Guyyoota darban keessatti hordoffii fi to'annoo cimaa taasifameen tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaniiru jedhani. Haaluma kanaan boba'aan seeraan ala socho'aa ture beenziilii liitirii 200,000 fi 50,000 fi 221, naaftaan liitirii 100,000 fi 98,432 ta'an to'atamuu mootummaaf galii ta'uun dubbataniiru. Boba'aa seeraan ala to'ataman gurguramee keessaa birriin miliyoona 48 fi 600 fi 63 ol mootummaaf galii ta'uu kan ibsan Dr. Kaasahuun Gonfee namoonni gochaa seeraan alaa kana irratti hirmaatan 613 to'annoo seeraa jala ooluu isaanii kaasaniiru. Namoota to'ataman keessaa itti gaafatamtoonni waajjira daldalaa, dursitoonni garee ogeeyyii sirni to'annoo, abbootiin qabeenyaa buufata boba'aa fi hojjettoonni isaanii akkasumas qaamoleen nageenya sadarkaa garaagaraa irratti argaman akka jiranis himaniiru. Haala qabatamaa gabaa boba'aa addunyaan amma irra jirtu tilmaama keessa galchuun raabsitoonni boba'aa fi hawaasni boba'aa qusannaa fi itti gaafatamummaa olaanaan akka itti fayyadaman ministeerichi dhaamsa dabarsuun gabaafameera. Himatamaan haadhaa fi obboleettii isaa gara jabinaa fi haala suukanneessaan ajjeese jedhamee du'aan akka adabamu itti murtaa'e. Jiraataa godina Haadiyyaa aanaa Badaawachoo kan ta'e dargaggoo Sanbatoo Mangashaa jedhamu haadha isaa deessee fi obboleettii isaa gara jabinaan haala suukanneessaan ajjeesuu isaan manni murtii olaanaa godina Haadiyyaa Ramaddii Shoonee sagalee guutuudhaan murteessuu waajjirri koominikeeshinii aanaa Daawachoo ibse. Akka gabaasa kanaatti himatamaan kun amajjii darbe yakka kana raawwachuun isaa kan gabaafame yoo ta'u, dargaggoon kun yoo yakka kana raawwate haadha isaatti balbala cufee billaadhaan harma irraa muree qomaa fi dugda isaanii waraanuun ajjeesee jedhame. Abbaa alangaa galmee kana dhiyeesse obboleettiin isaa wayita inni yakka kana raawwatu argitee iyyites himatamaan kun ishees billaan dugdaa fi laphee ishee waraanuun ishee lubbuu galaafateera jedhe. Shakkamaan kun erga yakka kana raawwateen booda hawaasa naannoo kan to'annoo jala oolfame yoo ta'u, dhaddacha irrattis yakka suukanneessaa kana raawwachuu amaneera jedhame. Galmee yakka kanaa kan ilaalaa ture manni murtii olaanaa godina Haadiyyaa Ramaddii Shoonee dhaddacha bitootessa 10/2018 akka lakkoofsa biyya kanaatti taa'een labsii adabbii yakkaa keewwata 539 muraa tokko jalatti bara 1997 ba'een himatamaan balleessaa raawwachuu mirkaneesseera. Manni murtichaa himatamaan kun yakka kana hammeenyaan raawwachuu isaan hidhaa du'aan akka adabamus sagalee guutuun dabarseera jechuun waajjirri koominikeeshinii aanichaa beeksiseera. Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaan namoonni 100,000 ol Itiyoophiyaatti baqachuun gabaafame. Ajaja waraanni Sudaan kibbaa magaalaa garee finciltootaan qabamte Akooboo akka gadi lakkisaniif baase hordofuun namoonni 100,000tti tilmaamaman daangaa qaxxaamuruun gara Itiyoophiyaatti baqachuu gamtaan mootummootaatti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF beeksiseera. Magaalaan Akooboo naannoo Joongil Bahaatti kan argamtu yoo taatu waraana mootummaa fi finciltoota gidduutti ka'een guutummaatti gara waraana siiviliitti deebi'uuf qarqara jirti jedhame. Waraanni biyyattii bitootessa 6 irraa eegalee dhaabbilee gargaarsa alaa dabalatee namoonni hundi magaalattii akka gadi lakkisaniif ajajeera. Waraanni biyyattii ergasii Akooboo to'annoo jala oolchuu isaa dubbatus haala qabatamaa lafa irratti jiru ilaalchisee gabaasni wal faalleessu dhiyaachaa jira. Kunis sababa quunnamtiin addaan citeef mirkaneessuun hin danda'amnes jedhameera. Maddi qaama nageenyaa tokko dhaabbata oduu Faransaay Ajaansii Firaansi Pireesiif akka himetti waraanni biyyattii buufata waraanaa Akooboo keessatti argamu to'annoo jala oolchuu isaa fi naannoo dahannoo gochuu jecha gamoowwan naannoo sana jiran diiguu isaa himeera. Ta'us gabaasni kun ragaa qulqulluun ammatti hin mirkanoofne. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii kun mootummoota gamtoomanii akka jedhetti naannoo Joongil keessatti sababa jeequmsaa fi waraanni hammaachaa jiruun haalli daa'immanii daran cimaa taasiseera jedhe.
Kanaanis namoonni tilmaamaan 100,000 ta'an daangaa qaxxaamuruun gara Itoophiyaa seenaniiru. Kanaan immoo naannoo Joongilii fi Naayil olii keessatti gara bakkeewwan nageenya amansiisoo ta'anitti socho'uu ifoomse. Namoonni hospitaala Kobootti kanaan dura dhukkubsatanii fi madaa'anii akka iddoo tasgabbii tajaajilaa ture keessatti yaalamaa turan hundi magaalattii gad lakkisaniirus jedhameera. Matu godina Wallagga Bahaanaa giddaa ayyaana gandaan doodee diichootti meeshaa waraanaa guutuu waliin humna finxaalessa faannootti harka kennachuu fakkeessee makamee jedhan. Bifuma wal fakkaatuun dheengadda godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoroo ganda Loomicaa jedhamutti dhalattoonni Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa keessa turan 13 meeshaa waraanaa guutuu waliin humna finxaalessa faannootti makamuu maddeen irraa dhageenyeeti jira. Dhalattoonni saba Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa naannichatti bobbaafame keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa keessa ta'anii finxaaleyyii waliin akka hojjetan maddeen ibsaniiti jiru. Guyyoota muraasa duraan doodee diichootti dhalattoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran 40 caalan kan dhuman shira waraanicha keessatti dursee xaxameen akka ta'es keessa beektonni himaniiti jiru. Humna finxaalessi faannoo naannawa sana socho'eenuma haleellaa biraatiif sochitti akka jirtu himame. Humni finxaalessi faannoo godinaalee Wallaggaa keessa socho'ii Zibizaamoo jedheef waama. Kutaalee waraanaa ja'a of jalaa akka qabu himannoo odeeffateeti jira. Mootummaan humna kanarratti tarkaanfii jabaa fudhachuu dhabuu isaatiin komatamaa kan jiru yoo ta'u inumaa humni kun akka badu hin barbaadu jedhames dubbatama. Tibba darbee opereeshiniin humna kanarratti jalqabamee guyyaa 3 keessatti ajaja gubbaa dhufe jedhuun dhaabsifameeti ture. Humni kun yeroo uummata haleeluu milishootaa fi poolisoota naannawaa akkasumas miseensota humna farra riphee lolaa Oromiyaa muraasa hantummaa uummataa qaban naannicha jirantu hanga humna isaanii uummatarraa ittisuuf socho'u jedhameeti jira. Humni finxaalessi faannoo naannawa sana jiru ammoo garmalee guddaa akka ta'etu himama. Yeroo sarbama kabachiisuuf illee taakkuu takka hin tarkaanfanne irraa amantaa hin qabnu jedhan namoonni OMN dubbise. Namoonni kutaalee garaagaraa irraa OMN dubbisee qabsoo Oromoo keessatti gaafiin mirgaa saba Oromoo tokko lamaan tarreeffamee kaayamu himan. Dhimma hiree ofii murteeffachuu fi ofiin bulchuu mirga qabeenya isaa fayyadamuu sarbamee qabeenya isaa alagaan dhuunfatame deeffachuu daangaa Oromiyaa fiixee hanga fiixeetti tikfamuu birmadummaa dachee Oromoon waliin qabu Oromiyaa kabajamuu abbaa biyyummaa Finfinnee fi Dirree irratti irraa mulqame deebifatee seera labsii fi dambiiwwan mirkaneeffachuu afaan Oromoo afaan guddicha Afrikaa keessa sadarkaa sadaffaa irra jiru biyya isaa keessatti cunqurfamee cunqursaa jalaa baasee bakka isaa hamalu afaan hojii mootummaa federaalaa gochuu kanas seera labsii fi dambii mirkaneessuuf qabatee qabsoo obsa fixachiisaa uummanni Oromoo godhe jedhan. Qabsoon Oromoo galmi isaa murna tokko aangeessuu hin turre galmi isaa gaafii sabaa deebisuudha jedhan. Warri qabsoo uummataan aangoo qabatee galma qabsoo Oromoo murna tokko aangoo qabsiisutti gadi akka buuse dubbatu. Gaafiin sabaa deebi'e tokko hin jiru jedhan. Jijjiiramni dhufe murna olaantummaa TPLF'n saamamuu gidirfamuu irraa gara murna biltsiginnaatiin saamamuu gidirfamuutti ce'uun akka ta'e himaniiti jiru. Bara wayyaanee gaafiiwwan gurguddoo sabni qabu tokkoomfame kan jiran namoonni yaada kennan warri qabsoo uummataan teessoo wayyaanee fudhatee gaafii sabaa gurguddoo kaamsuu akka tarsiimootti fayyadamaa jira jedhu. Gaafiin uummanni Oromoo qabsaa'eef deebii argate akka hin jirreeranii aangawoonni biltsiginnaa galmi qabsoo Oromoo akka waan isaan aangeessuu ta'etti fudhatan jedhu. Qabsoon sabaa wayyaanee aangoo irraa buusee garee biraa wal gurmeessee saamuu saba cunqursuu bakka buusuuf akka hin turre dubbataniiti jiru. Rakkoo guddaan warri har'a qabsoo uummataan jijjiirama dhufe butatee aangoo irra koree warruma wayyaanee jalatti bulee wayyaanee faayajamaa ture akka ta'e ibsan. Waggaa 8 guutuu gaafiin sabaa tokko waggaa 8 guutuu gaafii sabaa tokko deebisuu dadhabuun salphachiisaa ta'uu himu. Jarri kun gaafii sabaa deebisuun haafuun qeen Oromoo humnoota naannolee ollaatiin gaafa sarbamee uummanni gidiraa arguun dhaqqabuuf illee hin dandeenye jedhan. Morni kun magaalaa gurguddoo keessa jireenya qananii jiraataa uummata dagachoo kan dubbatan namoonni yaada kennan hiree seenaa keessatti argatanitti fayyadamuu dadhabuu isaanii ibsan. Aangoo irra umrii guutuu akka hin jiraatamne jedhanii boruu gaafa aangoo irraa bu'an uummata Oromoof gaafii kam deebifne jedhanii himatu jechuunis gaafataati jiru. Tonni Oromoo UK jiraatan mootummaa Itoophiyaa mormuun hiriira ba'uuf jiru. Hiriirri mormii ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatamu daangaa Oromiyaa sarbamaa jiruu fi waraana mootummaa Oromiyaa keessatti adeemsisuu mormuun bahamaa jedhan qindeessitoonni hiriirichaa. Hiriirri kun bitootessa 30 bara 2026 UK magaalaa Londanitti adeemsifama jedhameeti jira. Hiriira mormii kana irratti dhalattoonni Oromoo akka hirmaatan yaamichi dhiyaateeti jira. Dooniiwwan karaa galoo galaana Hormuz darbaniif haala amansiisaan eeyyamaa jiraachuu ministeerri biyya alaa biyyattii dubbatan.
Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi biyyoota michooma Iraan waliin haga jiranitti karaan darbaa galoo galaana Hormuz yabala dooniif banaa ta'uu irra deebiin mirkaneessuun dubbatan. Abbaas marii kaleessa bitooteessa 20,2026 dhaabbata oduu Jaapaan Kyodo News waliin taasisaniin nuti galoo galaana Hormuz kana hin cufne gama keenyaan ulaan darbaa doonii kun banaadha kan inni itti cufame jiru diinota keenyaa fi qaamolee miidhaa nurraan gahaa jiran irratti jedhan. Dabalaniis dooniiwwan biyyoota kaaniif daandiin kun banaadha jedhaniiru. Abbaas karaa chaanaalii teelegiraamii isaaniin qoodaniin qaamolee karaa kana darbuuf dursanii beeksaniif deeggarsa kennuuf qophiidha jedhan. Wanti fedhan yoo jiraate haalli imala daandii kanaa akkam akka ta'e waliin haasa'uu qofa jechuun dhaamsa isaanii kaa'aniiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomna.